Ashama yooyyaa walitti deebinee jirra. Akkam jirtu hundi keessanuu baga nagaan gara YouTube chaanala keenyaa dhuftanii namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii keenya ta'a. Barannoo arfaffaa paartii keessatti wantoota seera termoodaayinaamiksii yookaan immoo seera beezik pirinsipil of termoodaayinaamiksiidhaan wal qabatu waan tokko ilaallee jirra. Achi jalatti yookaan barannoo keenya arfaffaa paartii jalatti zeeros law of termoodaayinaamiksii yookaan immoo seera bu'uura termoodaayinaamiksii kan jalqabaa ilaallee jirra jechuudha. Kanaan wal qabatee wanti ifa isin hin taane yoo jiraate koomentii jala nuu kaa'a. Barannoon keenya kanarraa immoo lesson 4 part B the first law of thermodynamics yookaan immoo seera bu'uura termoodaayinaamiksii kan jalqabaa yookaan immoo tokkoffaa jechuudha. Kanaafuu kallattumaan kilaasii keenya kanadhaa eegallaa. What is the first law of thermodynamics kan jedhu ilaalla jechuudha. So the energy and the first law of thermodynamics. Hariiroon isaan lamaan energy fi first law waliin jiran malee torbee dabre keessa temperature fi zeros law of thermodynamics kan jedhu waliin ilaallee jirra. Hariiroo isaan lamaan waliin jiranii fi zeros law of thermodynamics maalidha? Maal qorataa? Maal qo'ataa? Seera maaliiti kan jennu wajjin ilaalleerra. Har'a immoo energy and the first law of thermodynamics kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf first law of thermodynamics maal jedha gara biraatiin akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu ilaallaa jechuudha. Hayyee galatoomaa nu hordofaa maatii keenya kan hin taane immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Kilaasiin keenya kanadhaa first law of thermodynamics jennaan jechuudha. Haaluma kanaan the conservation of energy principle waan jedhu ilaalla jechuudha as jalatti. Conservation of energy principle or seera bu'uura anniisaa kuufamaa yookaan ammoo kunuunsa anniisaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kunis the energy conservation is one of the most fundamental laws seera uumamaa bu'uuraa kan ta'an keessaa isaan tokko. Innis hojiilee ilma namaa hojjetan keessaa yeroo wal nyaatinsi adeemsifamu anniisaan bifa tokkorraa gara bifa biraatti jijjiiramuu danda'a. Garuu anniisaan waliigalaa yookaan ammoo anniisaan wantoota san keessatti argamu hin jijjiiramu jechuudha. Dhaabbataadha. Bifa tokkorraa gara bifa biraatti ni jijjiiramu garuu enerjii waliigalaa hin jijjiiramanii jechuudha. Kana jechuun anniisaan uumamus anniisaan badus hin jiru jennaan jechuudha. Anniisaa the energy is neither created nor destroyed jechuudha. Kanaafuu seerri jalqaba termoodaayinaamiksii maal jedha kan jedhuudhaaf so it's an exploration of the conservation of energy principles. Seerri bu'uura termoodaayinaamiksii jalqabaa gabaabumatti seera kunuunsa anniisaa jechuun dandeenya jechuudha. Akkasumas anniisaan amaloota termoodaayinaamiksii ta'uu isaa ni mirkaneessa jechuudha. Seerri kun termoodaayinaamiksiin anniisaan amaloota termoodaayinaamiksii ta'uu ni mirkaneessa jechuudha. Adeemsi kamiyyuu seera termoodaayinaamiksii kan jalqabaa yookaan tokkoffaa cabsuudhaan hojjetamu hin jiru jechuudha. So energy is the thermodynamic property and no process is known to have taken place in violation of this first law of thermodynamics. Adeemsi kamiyyuu seera termoodaayinaamiksii kan jalqabaa cabsuudhaan raawwatame hin jiru jenna jechuudha. Gabaabumatti seerri bu'uura termoodaayinaamiksii tokkoffaan yookaan ammoo kan jalqaba maal jedhaa? Anniisaan uumamus anniisaan badus hin jiru jedha jechuudha. Fakkeenyota adda addaa ilaaluu dandeenya jechuudha. For example, rock falling off cliff yookaan ammoo dhagaan qarqara galaanaa irraa bu'u tokko akka fakkeenya seera kanaatiin bu'a jechuudha. Yookaan ammoo maaliif yoo jettan anniisaa uumamaadhaan wantoonni adda addaa anniisaa kuufamaa yookaan anniisaa keessoo isaanii ni qabu. Kanaafuu dhagaan tokko qarqara galaanaa yookaan ammoo bakka tabba ol ka'aa irraa gara gadiitti yoo bu'u sababa anniisaa kuufamaa isaa gara anniisaa sochiitti jijjiiramuu isaatiin saffisa dabala jechuudha. Bakka ol ka'aa irraa gara lafaatti yookaan ammoo tabba ol ka'aa irraa gara tabba gadi bu'aatti yoo gadi dhagaan gadhiifamu anniisaa kuufamaa irraa gara anniisaa sochiitti jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu saffisa ni dabalaa jechuudha. Kunis anniisaan uumamus anniisaan badus hin jiru yookaan hin danda'amu. Garuu anniisaan jiru anniisaan waliigalaa dhagaa yookaan ammoo wantoota gubbaarraa gadhiifama kana keessa jirutu bifa jijjiirrata jechuudha. Kunis seera bu'uura termoodaayinaamiksiiti jechuudha. The energy only changes the forms neither created nor destroyed kan jedhu seera kanaa jechuudha.
ilaaluu dandeessanii fakkeenyaaf namoota tabba olaanaa irraa bakka ol ka'aa irraa utaaluu danda'u potential energy to kinetic energy. Ammas wantoota waan tokko gubbaarra dhaabbannee gara irra gadiitti yoo gadhiisne innis seera kanaa wal fakkaataa jechuudha. Kanaafuu anniisaan kuufamaa hin jijjiiramu yoo jennu yookaan immoo bifa tokko irraa gara bifa biraatti jijjiirama yoo jennu fakkeenyaaf as an initial point or potential energy hammana yoo ta'e yookaan immoo 10 kg yoo ta'e kinetic energy yookaan immoo anniisaan sochii 0 yoo ta'e gaafa immoo after some moment potential energy 7 kinetic energy 3 jechuudha. Kanaafuu tootaalin isaa walitti edaamni meeqa ta'a? 7 ta'a. 10 ta'a jechuudha. 7 iddoo 3 10. Kana jechuun anniisaan bifa jijjiirata malee hin dabalus hin hir'atus yookaan hin badus hin uumamus kan jedhu kanaafi jechuudha. Kan biraas ilaalume fakkeenya kanaan wal qabatee kan biraas ilaaluu dandeenya. Next example is the conservation of energy principle for human beings or human body. Seera anniisaa anniisaa fi yookaan immoo seera anniisaa kunuunsuu fi qaama namaatiin wal bira yoo ilaalle fakkeenyaaf dhalli namaa soorata ni sooratu yookaan immoo gosoota adda addaa nyaata ni fayyadamu jechuudha ni fudhatu jechuudha. Namni anniisaa guddaa fudhatu yookaan immoo soorata hedduu fayyadamu anniisaa gara alaatti bahu caala ulfaatina qaamaa ni dabala jechuudha. Yeroo baay'ee soorata sirriitti yeroo amma yoo fayyadamnu anniisaan yookaan immoo wantoonni qaama keenyarraa gara alaatti bahan ni xiqqaata. Kanaafuu ulfaatinni qaama keenyaa ni dabala. Kana jechuun anniisaan bifa coomaatiin kuufamaa jechuudha. Anniisaan qaama keenya keessatti anniisaan bifa coomaatiin kuufamaa. Kana jechuun more input, more energy input qabna jechuudha. Yookaan immoo anniisaa guddaa gara qaama keenyaatti fudhanna. Qaama keenya irraa gara qaama alaatti kan bahu immoo xiqqaadha. Kanaafuu energy stored in form of fat. Kanaafuu furdatna yookaan immoo nama furdaa kan jedhamu haala kanaan uumamaa jechuudha. Kunis seera bu'uura yookaan immoo seera bu'uura enerjiiti yookaan immoo energy principle of the first law of thermodynamics kan jennu jechuudha. Fakkeenya suuraa kana ilaaluu dandeessanii anniisaa kuufamaa guddaa qabaa jechuudha. Kanumaan wal qabatee faallaa kanaa immoo anniisaa xiqqaa gara qaama keenyaatti yoo fudhanne immoo a person who has small energy input than output will lose weight. Kana jechuun maal jechuudha? Namni anniisaa xiqqaa yookaan immoo soorata baay'een sooranne anniisaan oomisha yookaan immoo inni gara alaatti baasu caala xiqqaa waan ta'eef ulfaatinni qaamaa isaa ni hir'ata jechuudha. Ulfaatinni qaama isaa ni hir'ata jechuudha. Anniisaan kuufamu waan hin jirreef ulfaatinni qaama isaa ni hir'ata jechuudha. Fakkeenyaaf ispoortii dalaguu haa ta'uuti wantoota qaama enerjii kuufamu yookaan immoo sooranni nu soorannu akka coomaatti hin kuufamne ittisan hojjechuun qaamni keenya ni hir'ata. Qaama keenya keessatti enerjiin kuufamaa waan hin jirreef tokkoffaa soorata nu soorannu kan immoo enerjiin wantoota soorannu irraa argannu xiqqaadha. Lammaffaa immoo enerjii fudhanne immoo gara hojiitti jijjiirraa jechuudha. Kanaafuu a person who has small energy input then output will lose weight kan jedhu kanaaf jechuudha. Walumaa galatti seerri bu'uura thermodynamics tokkoffaan change in the energy content of a body or any other system is the difference between the energy input and the energy output. Walumaa galatti maal jedha seerri bu'uura thermodynamics jalqabaa jijjiiramni yookaan immoo anniisaan qaama tokko yookiin sirna tokko garaagarummaa anniisaa gara qaamaatti fudhannuu fi anniisaa gara alaatti nurraa bahuun wal qixa ta'a jechuudha. Kana jechuun foormulaadhaan energy balance kan jennuun jechuudha. Gara jijjiiramni qabiyyee anniisaa qaama keenyaa yookaan immoo sirna tokko garaagarummaa anniisaa gara qaamaatti fudhannu fi anniisaa gara alaatti bahuudha jechuudha. Kana jechuun anniisaa gara qaamaatti fudhannu hir'isuu anniisaa gara alaatti nurraa bahu jechuudha. So this is called energy balance kan jennuun jennaan jechuudha. Fakkeenya waan kana ilaaluu dandeenya. Namni kun energy input soorata ni soorata 5 unit or 5 kg jechuu dandeenya. Hojiidhaan yookaan immoo bifa 1 unit energy stored yoo ta'e yoo kuufame hojiidhaan dalagaa adda addaa dalaguudhaan enerjiin yookaan qaama keenyarraa kan bahu 4 unit yoo ta'e kanaafuu anniisaan gara qaamaatti fudhannu hir'isuu anniisaa gara alaatti bahuun meeqatu ta'a? Anniisaa kuufamaa ta'a jechuudha. Yookaan immoo change in energy of the body content
anniisaa kuufamaa argachuudhaaf yookaan immoo anniisaa qaama keenya akka coomaatti taa'u argatuudhaaf anniisaa gara keessaatti fudhannurraa anniisaa gara alaatti baafnu yoo hodhisne anniisaa kuufamaa argannaa yookaan immoo jijjiirama anniisaa qaama tokko yookaan sirna tokko argannaa jechuudha. Kunis haala gabaabaadhaan in mathematical form change of or total energy of the system is equal to energy input minus energy output jennaan jechuudha. Ayyee waan isin hin galle jiraat koomantii jala nu kaa'a. Amma tokko akka ifa isiniin ta'e abdii qabnaa itti fufnaa jechuudha. Fakkeenya biraas ilaaluu dandeenya. Fakkeenyi biraa fakkeenyaaf wantoota ho'aadhaan wal qabatan waan tokko ilaaluu dandeenya jechuudha. Akka argaa jirtan bunni ho'aan kutaa qabbanaa keessa yoo kaa'ame suutuma suutaan qabbanaa jechuudha. Fakkeenyaaf buna ho'isnee bakka tokko yoo kenne yookaan ammoo minjaalarra yoo kenne suutuma suutaan qabbanaa adeemaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsi kun hamma anniisaan buna irraa bahu qaama qilleensa naannoo sanaa argatu wajjin yookaan ammoo qaama qilleensa naannoo sanaa wal qixa ta'utti enerjiin ni dabarfama yookaan ammoo ni yaa'a jechuudha. Qaama ho'aarraa yookaan immoo qaama anniisaa olaanaa qaburraa gara anniisaa gadaanaa qabutti tempereechar yookaan ammoo ho'i ni dhangala'aa jenna jechuudha. Kunis seera bu'uura termoodaayinaamiksii kan jalqabaa ni guutaa jechuudha. Kunis qaama ho'aarraa gara qaama qorraatti fakkeenyaaf tempereechar yookaan ammoo ho'inni naannoo sanii digirii seentigireedii 25 yoo ta'e bishaan yookaan bunni ho'aan digirii seentigireedii 100 ta'uuti 70 ta'uuti suutuma suutaan qabbanaa deemee tempereechara naannoo kanaa wal fakkaata jechuudha. Kunis maal jechuudha? Anniisaa yookaan ammoo anniisaa kuufamaan yookaan ammoo anniisaan buna ho'a keessa jiru qofti gara anniisaa naannoo sanii wal fakkaatutti hir'ataa dhufee jechuudha. Kunis anniisaan biraa kan dabalame hin jiru kan bade hin jiru jechuudha. Kan ammoo reverse yookaan ammoo faallaa kana yoo goone ammoo it's possible or not waan jedhuun ilaaluu dandeenya jechuudha. So let us consider the reverse process. Kana jechuun maal jechuudha? Naannoo irraa yookaan tempereechara gadaanaa irraa gara tempereechara olaanaatti ho'i ni dhangala'a kan jedhu ilaallaa jechuudha. So the heat transfer from the cooler room air to hot coffee is never takes place. Never ever takes place. Gonkumaa sirni akkanaa yookaan adeemsi akkanaa hin jiru jechuudha. Maaliif humna gadaanaa irraa gara humna olaanaatti yaa'uudhaaf yookaan ammoo sirna qabbanaa irraa gara sirna olaanaa ho'a qabutti yaa'uudhaaf meeshaa yookaan ammoo dhiibbaa humna isa barbaachisa jechuudha. Dhiibbaa qaama alaa akka inni yaa'u kan godhu isa barbaachisa. Kanaafuu naturally this is impossible. Kanaafuu hin danda'amu jechuudha. Reverse yookaan ammoo faallaa gocha kana hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu maal jennaan? Ho'i yeroo hundaa qaama ho'a olaanaa irraa gara qaama gadaanaatti yaa'aa jechuudha. Ho'i yeroo hundaa ho'a qaama olaanaa irraa gara ho'a gadaanaatti yaa'aa jechuudha. Kanaaf bunni ho'aan tokko kutaa qabbanaa keessatti hin ho'u jechuu dandeenya jechuudha. Bunni ho'aan tokko kutaa qabbanaa keessatti reverse yookaan ammoo faallaa isaa ho'uu hin danda'u jechuudha. Ta'us garuu akkas jechuun hanga hammi anniisaa qilleensaa bahu yookaan badu hanga bunni argatu walqixa ta'etti seera kana cabsuu hin danda'u jechuudha. Seera jalqabaa yookaan ammoo seera bu'uura termoodaayinaamiksii jalqabaa kana hin cabsu jechuudha. Amma yoomiitti? Hamma anniisaan qilleensaan bahu yookaan qilleensaan baduu fi hanga bunni argatu walqixa ta'etti seera bu'uuraa kana yookaan seera jalqaba termoodaayinaamiksii seera termoodaayinaamiksii kan jalqabaa kana hin cabsuu jennaan jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti seerri termoodaayinaamiksii jalqaba yookaan tokkoffaan kallattii adeemsa tokkorraa daangaa hin kaa'u jechuu dandeenya jechuudha. There is no restriction in the direction of the process. Maal jechuu barbaadeeti? Kallattuma fe'inuu haa yaa'uuti. Adeemsi tokko kallattii tokko irratti daangaa yookaan ammoo there is no evidence on the direction of the process. Kallattii daangaa kaa'uu hin danda'u jechuudha seerri kun. Kana jechuun garuu maal gochuu danda'a? Seerri kun seera kanayyuu guutuu jechuudha. Adeemsi sun qabatamaan uumamuu akka danda'u hin mirkaneessu. Inni biraa immoo maalidhaa? Hanqinni seera kanaa yookaan seera termoodaayinaamiksii jalqabaan ta'us seera jalqaba termoodaayinaamiksii kana guutuu danda'us adeemsi sun immoo qabatamaan uumama keessatti jireenya dhala namaatiin ni fayyada kan jedhuudhaaf
wabii hin qabu yookaan wabii hin mirkaneessu jechuudha. Kun ammoo hanqina seera kanaa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya biraas ilaaluu dandeenya ammas. Fakkeenyi biraa maal jedhaa yeroo baay'ee kutaa yookaan mana jireenyaa keessa yookaan ammoo naannoo qorraatti karaa humna ibsaatiin yookaan ammoo kaarentii ittisoo elektirikaa keessa darbuun qaama kilaasii yookaan ammoo kutaa keessa jiru ho'isuun ni danda'ama jechuudha. Innis the heating room by the passage of electric current through the resistor. Fakkeenyaaf meeshaan akkanatti yeroo baay'ee iddoo qorraatti meeshaa naannoo yookaan ammoo mana jireenyaa san ho'isuuf fayyadamnu heat pump kan jedhamu. Kunis fakkeenya first law of thermodynamics yookaan ammoo seera bu'uura thermodynamics jalqabaa jechuu dandeenya jechuudha. Innis maal jedhaa seera kana fakkeenya kanaan wal qabatee maal jedhaa hammi anniisaa elektirikaa gara shiboo elektirikaatti darbuu fi hammi anniisaa akka ho'aatti gara kutaa itti barbaannu sanitti dabarfamu wal qixa jedha. Kanaafuu hammi anniisaan elektirikii maddisiisuu fi hammi ho'a kutaa san keessatti gadi dhiifamu yookaan ammoo kilaasii yookaan ammoo mana jireenya san ho'isuuf nu fayyadu wal qixa hamma ta'etti seera kanaan hin faallessuu jechuudha. Seera kana hin faallessuu jechuudha. In other direction gara biraatiin ammoo waan kana ammoo faallaa isaa ofuun fakkeenyaaf manni jireenyaa yookaan ammoo iddoon filanne sun humna elektirikiitiin yookaan ho'u ta'e faallaa kana ammoo humna elektirikii kana deebisnee ho'a naannoo saniitiin ho'isuu hin dandeessaa yookaan ammoo humna elektirikii maddisiisuu hin dandeenya kan jedhuuf ammoo gaafii biraati jechuudha. So the reverse of this process will take place. Faallaa adeemsa kana ammoo uumamuu ni danda'a jedha. Kanaafuu maal ta'a deebiin keessa? Deebiin kanaa maal ta'a? No. Faallaa gocha kanaa yookaan ammoo ho'a naannootiin humna elektirikaa maddisiisuu hin dandeenyu jechuudha. Maal jechuudha? Walumaa galatti ho'a naannoo gara shiboo elektirikaatti dabarsuudhaan humna ibsaa hin maddisiisu. Humna ibsaa maddisiisuu hin dandeenyu jechuudha. Transferring it to a wire will not generate electricity. So it's never ever takes place such the reverse process of this example. Kanaafuu akka isinii galaa jiru abdii qabna. Kunis fakkeenya seera thermodynamics isa jalqabaatee jennaan jechuudha. Inni biraa immoo kanumaan wal qabatee akka fakkeenyaatti kan fudhannee dhufne kan wajji ilaallu paddle wheel mechanism yookaan ammoo seera sibiila guddaa irratti hamma tokko yookaan ammoo 1 kiloogiraama guddaa ta'e irratti marree shiboodhaan yookaan ammoo haadaan hiinee garanaan immoo some types of system is there akka haala yeroo yookaan shiboon kun marfamaa deemu gara lafaatti dhiyaataa deemuun kun sistemni kun hojii hojjetaa jechuudha. Kanaafuu paddle wheel rotates as the mass falls. Akkuma goommaan kun baay'inaan gara kufaa yookaan ammoo gara lafaatti dhiyaataa deemuun dhangala'aan meeshaa yookaan sirna adda baafame jechuun isolated system keessa jiru sochoosaa jechuudha. Akkuma haanni maramaan yookaan shiboon kun sababa ulfaatina kanaatiin gara lafaatti dhiyaataa deemuun dhangala'aan as keessa jiru yookaan siistama kana keessa jiru ni sochoosaa jechuudha. Qaama kana iddoo bakka jalqabaarraa gara iddoo biraa sochoosuu ni danda'a jechuudha. Kunis seera bu'uura thermodynamicsii isa jalqabaa jennaan jechuudha. Akkuma goommaan yookaan ammoo kanarraa ka'uudhaan kanarraa kan ka'e anniisaan kuufamaa ulfaatina yookaan ammoo anniisaan kuufama ulfaatinaa ni hir'ataa deemaa jechuudha. Anniisaan kuufama ulfaatinaa ni hir'ata. Akkasumas anniisaan keessoo dhangala'oo akkaataa seera thermodynamicsii isa jalqabaatiin dabalaa deemaa jechuudha. Akkaataa seera thermodynamicsii isa jalqabaatiin yookaan ammoo conservation of energy principle increased the fluids increase according to the energy principle of the conservation. Kunis fakkeenya isa biraati jechuudha. Faallaa kanaa fakkeenyaaf waan hammana ulfaatu kana gubbatti sababa asiin ammoo ho'ina dhangala'aa irraa gara pedal wheel yookaan ammoo goommaatti dabarsuudhaan ulfaatina ol kaasuun yookaan bakkatti deebisuun hin danda'amu jechuudha. Uumama keessattis hin argamu. Kanaafuu
osomaa ta'eyyuu seera termoodaayinaamiksii tokkoffaa hin cabsu. Faallaa kana hojii hojjechuun akkammoo reversible processiin osoo kan danda'amus taate seera bu'uuraa hin cabsu jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? No jennaan jechuudha. Miti yeroo hundaa ho'i yookaan ammoo transferring heat from a fluid to a puddle will not cause it to rotate. Ho'a dhangala'aa yookaan ammoo ho'a dhangala'oo sirna adda baafamee san keessa gara gommaa yookaan ammoo waan meeshaa kanaatti dabarsuudhaan rotate gochuu hin dandeenyu jechuudha. Humni rotate yookaan reversible process nu gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu adeemsi akkanaa uumamuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galatti ho'a dhangala'aa gara gommaa yookaan ammoo shiboo sibiila irratti maramee dabarsuun akka ulfaatina san naannessu yookaan ammoo ulfaatina san naannessee bakkatti deebisu hin taasisu jennaan jechuudha. Walumaa galatti seerri bu'uura termoodaayinaamiksii yookaan ammoo seerri bu'uura jalqaba termoodaayinaamiksii akkaataa fakkeenyota adda addaa kana ilaalleen fakkeenyota adda addaa kanarratti hundaa'uudhaan adeemsi kallattiin murtaa'een malee kallattii duubatti deebi'uu akka hin danda'amne fakkeenyota armaan olii irraa ifaadha jechuudha. Adeemsi kallattii murtaa'een malee kallattii duubatti deebi'uudhaan akka hin deemne yookaan akka hin danda'amne fakkeenyota amma ilaallerraa ifaa jechuudha. Kunis seera bu'uuraa termoodaayinaamiksii isa jalqabaati yookaan ammoo isa tokkoffaati jechuudha. Ho'i meeshaa ho'aarraa gara qaama qorraatti dabarsuun ni danda'ama. Kana jechuun maal jechuudha? Ho'a qaama ho'a olaanaarraa gara qaama qorraatti dabarsuun ni danda'ama. Haa ta'u malee adeemsa faallaa yookaan ammoo ho'a qabbanaarraa gara ho'a isa olaanaatti dabarsuun hin danda'amu jechuudha. Even adeemsi akkanaa kun seera bu'uura termoodaayinaamiksii tokkoffaa kana guutus hin danda'amu jechuudha. Fakkeenyaaf ho'a olaanaarraa gara ho'a gadaanaatti dabarsuu hin dandeenya. Haaluma uumamaan jechuudha. Maaliif tempereechara olaanaa yookaan ammoo ho'a olaanaa waan qabuuf gara ho'a gadaanaatti darbuu danda'a. Faallaa kanaa ammoo ho'a gadaanaarraa gara ho'a olaanaatti dabarsuun hin danda'amu jechuudha. Even seera bu'uura termoodaayinaamiksii jalqabaa kana guutus jireenya keessatti hin danda'amu jechuudha. Garuu akkaataa fi haalli inni itti danda'amu jiraachuu danda'a. Ammaaf akkaataa kontekstii yookaan ammoo mata duree keenya kanadhaa filanneen hin danda'amu jennaan jechuudha. Maaliif dhiibbaa alaa yookaan humna alaa isaan barbaachisa jechuudha. Ho'a gadaanaarraa gara ho'a olaanaatti dabarsuudhaaf waa isaan barbaachisa jechuudha. Energy input yookaan ammoo humna waan kana godhu isaan barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu heat transfer from hot container to the cold surrounding is possible. Akkuma jenne it is possible but the reverse process is impossible. Even if it is satisfying the first law. Seera bu'uura termoodaayinaamiksii guutuyyuu faallaa kana ammoo adeemsifamuu hin danda'u jechuudha. Mata dureen keenya kan biraa kanadhaas jalatti ilaallu immoo limitation of the first law of thermodynamics. Hanqina yookaan ammoo daangeffama seera bu'uura termoodaayinaamiksii isa jalqabaa jennaan jechuudha. Maal jechuun seerri bu'uura termoodaayinaamiksii maal akka jedhu maal akka qoratu termoodaayinaamiksii pirooportii keessaa akkamii wajjin akka hariiroo qabu ilaallee jirra. Amma immoo hanqina maal qabaa kan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti adeemsi kamiyyuu seerri bu'uura termoodaayinaamiksii jalqabaa kun adeemsi kamiyyuu danda'amuu fi dhiisuu isaa irratti homaa ibsa nuun kennu jechuudha. Seerri termoodaayinaamiksii jalqabaa kun adeemsi kamiyyuu ni danda'amu moo hin danda'amu danda'amuu fi dhiisuu isaa irratti homaa ibsa nuun kennu jechuudha. Fakkeenyaaf energy input fuel into work, energy input to the energy output, right? Energy output to the fuel, it's impossible. Kana jechuun the first law of thermodynamics doesn't say anything about whether the process is possible or not. Adeemsi kamiyyuu danda'amaa fi hin danda'amu homaa ragaa nuun kennu jechuudha. Seerri bu'uura termoodaayinaamiksii jalqaba. Kan biraa isaa ilaallu. Inni biraa immoo adeemsi uumamaan yookaan uumamaan uumamuu fi dhiisuu isaa hin dubbatu. Adeemsi tokko uumamaan uumamuu yookaan ammoo ufumaan without any external force applying uumamuu yookaan ammoo dhiisuu isaa homaa nuu hin dubbatu yookaan ammoo ibsa gahaa irraa hin qabu jechuudha. Uumamaan inni uumamaa garuu
spontaneous of duuba deemuun yookaan immoo reverse processing hin danda'amu kan jedhu ibsa gahaa nuun kennu. Kana jechuun it doesn't say whether the process will occur in its own or not. Ufumaan ni uumama moo hin uumamu kan jedhu irratti homaa hin dubbatu jechuudha. The other limitation regarding to this first law of thermodynamics, adeemsi murtaa'e tokko akka raawwatamuuf haalduree gahaan kennu. Kana jechuun adeemsi tokko ni raawwatama, garuu raawwatamuu fi raawwatamuu dhabuu isaa haala yookaan immoo haaldureewwan mijataa nuun agarsiisu jechuudha. Kuni hanqina seera kanaa jechuu dandeenya. It doesn't provide any sufficient condition for a certain process to take place. Kanaafuu kunniin hanqinoota seera kanaatiin wal qabatanii jechuudha. Walumaa galatti seerri kun, seerri jalqabaa kun kallattii adeemsa tokko irratti daangaa hin kaa'u. Seera kana guutuun adeemsi sun akka uumamu wabii hin ta'u jechuudha. Even seera thermodynamicsii kana adeemsi tokko kan guutu ta'e adeemsi sun uumamuu isaatiif ragaa gahaan hin jiru jechuudha. So the first law doesn't guarantee that the process will occur. Adeemsi sun uumamuudhaaf wabii gahaa hin kennu jechuudha. Haala kanaan adeemsi tokko uumamuu danda'uu fi dhiisuu isaa adda baasuuf seera biraa nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu adeemsi tokko uumamuu danda'uu fi dhiisuu isaa seerri bu'uura thermodynamicsii inni jalqabaa kun wabii yookaan immoo wabii waan nuun kennineef kanaafuu seera biraa barbaadna jechuudha. Seerri waliigalaa kan biraa immoo kan nu barbaachisu seera isa sadaffaa second law of thermodynamics jennaan jechuudha. Innis adeemsi kunis fakkeenyaaf hanqinoota first law of thermodynamicsiin jiran irratti deebii gahaa yookaan ammoo qayyabannaa gahaa kan nu kennu jechuudha. Hayyee kanumaan wal qabatee adeemsa jechuun yeroo tokko yeroo baay'ee adeemsi kan uumamu yoo maal ta'e kan jedhuudhaaf immoo adeemsi tokko kan uumamuu danda'u yoo seera thermodynamicsii isa jalqabaatii fi isa lammaffaa guutuu danda'e qofaadha. Adeemsi tokko uumame jechuu kan dandeenyu seera isa first thermodynamics law and second thermodynamics law satisfy yookaan immoo guute qofa. Adeemsi tokko uumame kan jennaan jechuudha. Kanaafuu hanqina first law of thermodynamicsiin qabu laallee jirra. Hanqina sana immoo kan nu guutuu danda'u seera biraa seera second law of thermodynamicsiidha. Kanaafuu seerri tokko adeemsi tokko uumamuu kan danda'u seera lamaan kana yoo nu guute qofaadha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kilaasiin keenya kanadhaa kana fakkaataa waan nu hordoftaniif galata guddaa qabdu. Maatii keenya kan hin taane immoo subscribe, like, share gochuudhaan maatii keenya ta'aa. Kilaasitti aanuun ammoo walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa deebana.